bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqti hin jirre bareedummaan hin jiru jaamna. Bakka haqti hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaamna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokko irratti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaanis jira ma'ee xamanama. Bakka haqti jirtu tokkummaanis jira ma'ee xamanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ashama akkam jirtan hordoftoota koo turtii kanaan dhimma marii bakka buutaa hawaasaa garaagaraa wajjin taasifame irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoowwan tokko tokko isinii qooda. Tibba kanagaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qaamolee hawaasaa garaagaraa bakka bu'uudhaan kanneen guutuu biyyaa keessaa walitti baba'an wajjin mari'achaati kan turanii. Akkuma yaadatamu egaa durarratti kan mari'atan bakka bu'oota hawaasaa daldalaa guutuu biyyaarraa walitti baba'an wajjiniini. Bakka bu'oota hawaasa daldalaa wajjin marii taasisaniin egaa gaaffii bakka bu'oonni hawaasa daldalaa guutuu biyyaa keessaa walitti baba'an kaasan hundumaaf deebii kennaniiru. Keessumattuu ammoo hirmaannaa hawaasni daldalaa guddina biyyaa keessatti qabu irratti xiyyeeffachuudhaan bakka bu'oonni hawaasa daldalaa guddina dinagdee biyyaa keessatti shoora gumaachaa turan daran cimsuudhaan itti fufuu akka qaban hubachiisaniiru Dr. Abiy marii kanarratti. Egaa qaamoleen hawaasa daldalaa guddinni biyyaa finiinee akka itti fufuuf kanaan dura shoora gama isaanii gumaachaa turanii gara fuulduraattis shoora kana cimsuudhaan itti fufuu akka qabani kan hubachiisani muummichi ministeeraa wayitii mariin taasifametti egaa kan hubachiisani. Hawaasni daldalaa egaa hirmaatu malee guddinni biyyaa itti fufuu hin danda'u. Hundumtuu qooda isaa bahuu akka qabudha kan himan. Egaa kana malees ammoo qaamoleen hawaasa daldalaa nagaa biyyaa mirkaneessuu keessattis shoorri isaan gumaachan olaanaadha. Kana wajjin wal qabatee keessumattuu naannolee adda addaa keessatti hidhattoonni riphuudhaan socho'an hawaasa daldalaarraa dhoksaadhaan haalli deeggarsa ittiin argatan jira waan ta'eef kana dhaabaa jechuudhaan hubachiisaniiru muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed wayita marii bakka bu'oota hawaasa daldalaa wajjin taasisan kanatti dhimma kanarratti xiyyeeffannoo kennuudhaan kan dubbatanii dhibbeentaan 60 kan ga'u jechaadha. Akka isaan ibsanitti hidhattoonni iddoowwan adda addaatti argaman dhoksaadhaan deeggarsa maallaqaa haalli ittiin argatan kan jiru ta'uusaa, isa kanas ammoo mootummaan sirritti kan beeku ta'uusaa hubachiisaniiru. Ammaan booda deeggarsa hidhattootaaf taasiftan dhaabuu qabdu, yoo kana gochuu dadhabdan nagaan dhufuu hin danda'u. Kanaaf kanarraa of qusadhaa jechuudhaan hubachiisaniiru. Egaa kanuma sababeeffachuudhaan fakkaata marii kana erga taasisanii boodatti labsiin tokko mana marii bakka bu'oota ummataatiin ragga'eera. Labsiin kun dhimma shororkeessitoota deeggaruu irratti kan xiyyeeffatedha. Dhoksaadhaan shororkeessitoota deeggaruun haala olaanaa ta'een kan nama adabsiisu ta'uusaa labsichi kan mul'isudha. Egaa kana hordofuudhaan wanti dubbatamaa ture maallaqa maddi isaa hin beekamne seera qabeessa taasisuun akkasumas sochii seeraan ala irratti hirmaatan keessumattuu kanneen hidhannoo qabatanii mootummaa humnaan fonqolchuudhaaf socho'aniif deeggarsa kanneen taasisan kan adabaman ta'uu isaanii labsii kanarratti eerameera. Egaa qaamoleen hawaasaa daldalaas kana hubachuudhaan ammaan booda deeggarsa hidhattootaaf taasisan kan dhaaban ta'a jechuudha. Akkuma yaadatamu egaa kanaan dura jechuun waggoota
torban darban kana keessatti shira adda addaatiin egaa hidhattoonni naannoo adda addaa keessa socho'an keessumattuu immoo naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa kanneen socho'aa turan deeggarsa maallaqaa argataa turanii deeggarsa maallaqaa argatan kanattis fayyadamuudhaan egaa iddoowwan adda addaatti jeeqamsi akka babal'atu nagaan akka boora'u kan hojjechaa turanii inni kun guutumaaf guutuutti dhaabbachuu akka qabudha. Mariin egaa bakka bu'oota hawaasa daldalaa guutuu biyyaarraa walitti baba'an wajjin taasifame irratti kan hubachiifame. Akeekkachiisa kana booda egaa hawaasni daldalaas of qusachuudhaan gocha badii kanaan dura raawwataa turerraa kan of eegu ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kan mari'atan bakka bu'oota paartiiwwan morkattoota biyya keenya keessatti argaman wajjiniin egaa bakka bu'oota paartiiwwan morkattootaa wajjin taasisaniinis dhimmoota guutuu biyyaa irratti xiyyeeffachuudhaan wantoota hedduudha kan kaasanii keessumattuu ammoo paartiiwwan morkattoonni iddoowwan adda addaatti fofottoqanii baay'achuu manna iddoo tokkotti dhufanii humna horachuudhaan akka socho'anii fi kan hubachiisanii egaa waggaa dhufu filannoon guutuu biyyaa kan marsaa torbaffaa akka adeemsifamu ni beekama. Kanarrattis humna guutuu ta'e qabaachuudhaan morkachuu kan danda'an yoo iddoo tokkotti dhufanii wal gurmeessanii socho'an waan ta'eef dhimma kana itti yaaduudhaan paartiiwwan lakkoofsi isaanii baay'achuu manna iddoo tokkotti dhufuudhaan gurmaa'uudhaan socho'uu akka qabanidha. Dr. Abiy kan hubachiisanii yaada kan egaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kanaan duras waltajjiiwwan adda addaa irratti kaasaa turanii garuu immoo yaadi isaanii kun fudhatama waan argate hin fakkaatu. Paartiiwwan biyya keenya keessatti socho'aa jiran jechuun paartiiwwan siyaasaa lakkoofsi isaanii dhugumattuu hedduudha. Paartiiwwan morkattoota biyya keessatti argaman egaa miseensota hammamii of keessaa qabu jedhamee yoo ilaalame baay'ee rakkisaadha. Haalli jiru kan fuulletti mul'atu egaa hooggantoota muraasadha. Maqaadhaan garuu paartiiwwan hedduutu jira. Inni kun baay'ee rakkisaa akka ta'e egaa beekamaadha. Paartiiwwan morkattoonni rakkoo kana keessaa ba'uudhaan sochii filannoo keessattis bu'aa barbaadamu argachuu kan danda'an haala quubsaa ta'een kallattii jiruun seera biyyattii kabajuudhaan yoo socho'an waan ta'eef kallattuma kanaan socho'uun akka irraa eegamudha kan hubachiisanii muummichi ministeeraa. Keessumattuu ammoo paartiiwwan iddoo lama dhaabbatanii socho'an akka jiran ni beekama. Haalli mijaan yoo argame karaa nagaatiin sochoona jechuudhaan kanaan achittis ammoo egaa humnoota bosonatti argaman wajjin qindaa'uudhaan kanneen socho'anis akka jiran egaa himameera. Iddoo lama dhaabbachuun sirrii akka hin taanee fi karaa tokko qofa filachuun barbaachisaa akka ta'e karaa nagaatiin sochoona erga jedhanii seeraa fi hojmaata jiru kabajuudhaan hojjechuun akka irraa eegamu socho'uun akka irraa eegamu dhagaa kan hubachiifame. Egaa paartiiwwan biyya keenya keessatti argamanis egaa yaada kana fudhachuudhaan adeemsa isaanii gara fuulduraa ni sirreessuu ni fooyyessu jedhameeti kan eegamu. Hundumaafuu egaa akkuma duratti isinii kaasee waggaa dhufu baatii caamsaa keessa egaa filannoon guutuu biyyaa kan adeemsifamu ta'a Itoophiyaatti. Filannoo kanarratti paartiiwwan morkattoonni bu'aa barbaadamu sagalee ummataa barbaadan argachuu kan danda'an qindoominaan yoo socho'uu danda'an qofadha waan ta'eef kallattii kanaan egaa ni socho'uu ni carraaqu jedhameeti kan eegamu. Kanaan achitti sagalee ummataa haalli argachuu ittiin danda'an jiraachuu hin danda'u jechuudha. Keessumattuu paartii biyya bulchaa jiru badhaadhina wajjin morkachuudhaan sagalee hanga tokko mana marii keessa ittiin seenuu danda'an kan argachuu danda'an imaammata isaanii karaa nagaa ta'een hawaasatti dhiyeeffatanii hawaasa amansiisuudhaan yoo filatamuu danda'an qofaadha waan ta'eef kana itti yaaduudhaan adeemsaa fi hojmaata isaanii ni sirreessu jedhameeti kan eegamu. Egaa mariin muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed
bakka bu'oota qaamolee hawaasaa adda addaa wajjin taasisan kana qofaa miti. Amma kan inni itti kaase bakka bu'oota hawaasa daldalaa guutuu biyyaarraa walitti baba'anii fi bakka bu'oota paartiiwwan morkattootaa wajjin taasisan qofadha. Egaa mariin bakka bu'oota barsiistootaa wajjin akkasumas bakka bu'oota ogeeyyota fayyaa dhumarrattis ammoo bakka bu'oota ogeeyyota dhaabbilee miidiyaa ummataa fi dhuunfaarraa walitti baba'an wajjin taasisaniiru. Dhimma kanarratti xiyyeeffate immoo kutaa itti aanu keessatti itti dhiyeessaa. Kan ammaa kanumaan xumureera. Waan hordoftaniif galatooma. Nagaatti fayyaa ta'a.